hiyyummaa balleessuu suma abdiin biyyaa. Yaa qonnaan bulaa utubaa jireenyaa hiyyummaa balleessuu suma abdiin biyyaa. Hiyyummaa balleessuu suma abdiin biyyaa. Yaa qonnaan bulaa utubaa jireenyaa hiyyummaa balleessuu suma abdiin biyyaa. Hiyyummaa balleessuu suma abdiin biyyaa. Galmoota misoomaa imaammata biyyaa mul'ata dinagdee haga Oromiyaa. Ce'umsa jijjiiramaa bu'aan cululuqee karoora badhaadhinaa milkaa'ina saaqee. Qonni malammayyaa kallattiin fooyya'ee teknooloojii baraa hundumtuu wal ta'ee. Makaanas dincimee qonni babal'atee oomishaan guddatee callaansa baay'atee. Makaanas dincimee qonni babal'atee oomishaan guddatee callaansa baay'atee. Yaa qonnaan bulaa oomishtummaa cimsuu horsiisaan cinattee. Yaa qonnaan bulaa hundumaaf kan malu qonna ammayyaati. Yaa qonnaan bulaa kilaastaraan cimu. Aanaa Gursumee Araddaa Haroo Baateeti maaddii baraatee midhaan shaan jechuudha. Barana calqabnee jechuudha ruusa kana. Kan baranaa gaa osoo nama beeyne dura ruusuma bitannee wanni yennaa osoo nama beeyne biqilee osoo wanni kun maal taa'ennoo tahee jechuudha. Ila hanga kintaa dhibba lamaa fi wahii tahee jechuudha. Barana gaa waan oomishuu malee maashinaan godhama jaanii inni wanni hin taane akkasuma naqamee jechuudha. Adda ammoo baradhaa kana maashiniin illee dhufee jiraa nu jaanii jechuudha. Kanaafuu mirqaanaan godhu jiraa jechuudha. Faayidaan isaa gaa gogaan qadiyyeedhaan magaalaa binna xeeraadhaan binna. Amma ammoo mana galfannee waan ruusaa akka ruusaatti barakaa isaatis qadiyya tokko haaskaa guddaa kana wal ga'ee jechuudha. Kanaafuu wanni binnu jirtu jechuudha. Seetumaa fi waan kanaa yoo bitanne malee mootummaan haa galatoomu waan idilee waan duri beeyne idilee tan alaa binnu nu naqee jira egaa amma mirqaanaan mi'eeffanneeti itti seennee jechuudha amma kana bara kana. Maqaan kiyya Sultaan Abdullaahin jedhama. Ani bulchaa Araddaa Haroo Baateeti. Duraan ruuza gabaadhaa binnee nyaachuu qofa beekna. Garuu bara dabre inisheetimii ruuzaa akka dhufteen raaree asii gadii tanarra dalagaa turre baala isaa agarree jechuudha. Hawaasni keenya garuu ruuzaa midhaan magaalarraa bitee gabaarraa bitee nyaachaa kan ture qofa ture. Ruuzaa magaalarraa binnee nyaannu san baala isaa harkutti hedduutti gammannee jechuudha. Ruuza baala isaatis agarree achiin booda midhaan isaa agarree jechuudha. Midhaan isaa agarree oomishnee baadannee mana galfannee jechuudha. Kun bu'aa guddaadha. Bara kana gaa bara dabree lafa hektaara 100 ol hin ta'in irraa oomishne garuu bara kana lafa agartan tana guutuu qonnee ruuza akka gaarii facaasaa jirra. Kan bara dabree harka 3 fi 4 caaluun oomishnee galfanna kan juusaniin abdii qaba. Maqaan kiyya Bakrii Abdullaahiti bulchaa aanaa Gursumee. Har'a guyyaa irraa kan inisheetifii ruuzaa akka aanaatti qonni facaa jalqabuudha. Inisheetifii ruuzaa kanaa wajjii wal qabatee bara dabree godina keenya keessa aanonni inisheetifii ruuzaa jalqaban aanaa muraasa kana keessa aanaan keenya tokko oomisha bara dabree irraa qonnaan bulaan keenya callaa guddaa argatee jira jechuudha. Kanaaf inisheetifii ruuzaa kanatti baay'ee gammachuu qaba. Haa ta'u immoo bara kana immoo hektaara 644 irratti facaa ruuzaa jalqabnee jirra. Kana keessaa hektaarri 30 buusaa godhafaadhaan kan facaafamu ta'uu isaati jechuudha. Inisheetiiviin ruuzaa kun egaa barreen gaddaa akka godina keenyaatti jalqabamee ture. Barreen gaddaa lafa hektaara 1589 oomishnee turre.
bara kana immoo gara lafa hektaara 2250 misoomsuudhaaf aanaa 5 keessatti babal'isnee jirra. Barreen gaddaa rakkoo isaa akka ture oomisha sana irraa baasuu hin dandeenye ture. Bara kana immoo mootummaan rakkoo sallaalee maashina 2 akka godina keenyaatti nuu kennee jira. Extension isaa yeroo ammaan kana lafa qabatee waan jiruuf hawaasni keenyas bu'aa isaarraa dhadhamuu jalqabee jira. Keessattuu dubartoonni keenya baay'ee irraa fayyadamaa jiranii bara kanas oomisha guddaa irraa arganna jenneeti yaadna jechuudha. Tole Buusaa Gonofaa ka'umsi keenya tarsiimoo mootummaatii fi paartii keenyaati. Gargaaramtummaarraa gara oomishtummaatti mootoo qabu akka mootummaattis qabannee kaanee jirra. Gargaarsa eeguu caalaa oomishnee yoo rakkoo yoo jiraate ofumaaf ifiin of gargaaruudha jechuudha. Kaayyoon Buusaa Gonofaati. Kanarra dhaabbannee godina keenya keessatti sochiin adda addaa godhamaa jira. Aanaa adda addaa keessatti lafti Buusaa Gonofaa qotamaa jira. Akka godinaatti kan karoorfanne hektaara 1000 kan naannoottis kan nuu kenname akka qonnu kan nuu kenname. Isa san akka aanaatti sochiin adda addaa jira. Hanga ammaatti hektaarri 200 fi 30 qopheessinee jira jechuudha hanga ammaatti. Kana keessaa immoo hektaarri 38 facaafamee jira. Kaan qophii adda addaatti jira jechuudha. Maaliif aanaa adda addaa keessatti haalli qilleensaa facaadhaa adda addaa waan ta'eef sadarkaa adda addaatti qophii adda addaa irra jirama. Kanaaf sochii bal'aa godhaa jira jechuudha. Har'aas asitti aanaa Gursum keessatti lafa hektaara 30 irratti asitti qophaa'ee Initiatiivii ruuzaa kana hawaasa keenya barsiisuun baay'ee nurraa fudhate. Sababni isaa ruuzni naannoo kanatti hin beekamu waan ta'eef dhiroo qilleensa isaa lafti isaa shanyii nama nuti facaasnu kun oomisha kan nuti danda'a kan jedhu qonnaan bulaan keenya shakkii guddaa qaba ture. Haa ta'u hojii kana sirriitti eeguu hubachiisnee booda eega itti galan booda initiatiivii kana aanaa muraasa jalqabnee baay'ee bu'aa qabeessa taanee jijjiirama guddaadha kan fide. Jijjiiramni kun kan itti lakkaa'amu tokkoffaa nyaataan akkaataa isaan itti of danda'anii fi oomisha alaa galu xiqqeessuu danda'amee jira. Sadaffaa gubbatti immoo dubartootaa fi qonnaan bulaa keenya bahii isaan baasan keessatti hambisuu danda'ee jira. Kanarraa kan ka'e immoo waggaa kana yoo xiqqaate hawaasni keenya bu'aa waggaa kutee argatee dhaabbatee jiruu fi jireenya isaa jijjiiruu keessatti gahee guddaa qabaachuu isaa eega hubatee booda hojii kana kaastaraan aanaa 5 gubbatti jalqabne aanaa 5 gubbatti nu milkaa'ee jira. Aadaan tan immoo aanaa Gursum gubbatti iddoo amma dhaabbannu kana hektaara 600 kaastaraan facaasuudhaaf kan kaayyeeffate. Kunis hawaasni fedhii fi gammachuu guddaa qaba ruuza kanarraa bu'aa isaa waan dhandhamee argeef jecha. Lammaffaa oomisha alaa galu waan xiqqeesseef jecha. Yoo bifa kanaan kan deemamu yoo ta'e waggaa 2 waggaa 3 keessatti 100% hambisuu ni danda'ama oomisha alaa galu. Kanaaf initiatiivii kana lafa qabsiisuun keenya jijjiirama hawaasaa gubbatti geeddaramsa guddaa argamsiisee waan ta'eef hawaasnis ka'umsa guddaa qaba. Nutis bu'aa kana gizee agarru immoo yoo kana daran hojjannee jireenya hawaasaa jijjiiruu ni dandeenya jennee amannee fudhanneeti kan itti galee kanaanis bu'aa qabeessa guddaa taanee jira. Kana kan bu'aan dhufuu danda'e tokkoffaa qonnaan bulaa fi ogeessinii fi hooggansi intigireeshinii guddaa waan uumeef jecha. Lammaffaa ilaalcha hawaasaa jijjiiruu geeddaruu keessatti hojiin eksteeshinii guddaadha kan hojjetame. Afuraffaa dhiyeessa oomisha kanaaf barbaachisu naannoo sanitti dhiyeessuu gubbattis kan akka shanyii xaa'oo fi motora kana dhiyeessuu gubbattis gaheen mootummaa guddaadha. Kunis hanga haa xiqqaatu haa guddatu hawaasa bira gahee hojii kanatti seename. Sadaffaa gubbatti rakkoo guddaa isaan kaasanii maashina ture. Maashinni sanis mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo ammaan tana maashina 2 nuuf kennee jira. Kanaaf tokko gaara mul'ataatti tokko naannoo kanatti dhaabnee fi rakkoo isaanii bu'uurarraa kan hiikamu waan ta'eef hawaasnis gammachuu guddaa qaba. Nutis oomisha waggaa kuteera dhaabbannee gizee of madaalu jijjiirama guddaa fooyya'insa guddaa qaba waan ta'eef hojii kana cimsinee itti seennee bu'aa guddaa dhufa jennee. Tokkoffaa haala qilleensa isaa mijaawaa ruuzaaf ta'etti hojii kana kan hojjennu. Lammaffaa bishaan gahaan iddoo jirutti hanqinni roobaa yoo nu mudatee bishaan roobaa bishaan lafa keessaatis haa ta'u bishaan galaanaatis haa ta'u bishaan kuufamees haa ta'u naannoo kana jiraachuu qaba. Kanaanii fayyadamna. Yoo kun ta'uu baate bishaan rooba bichaan kan hojjennu yoo ta'e bu'aa nuti hawaasni eeggatu san fiduu dhabuu danda'a. Kanaaf inni guddaan kan hojjetamu bakka bishaan gahaan jirutti
bakka dachiin gabbattuu hin jirtutti bakka oowwinsi isaa baay'ee guddaa ta'etti kan hojjetamu. Kan immoo ogeessi qonnaa sirriitti gabbu'ee ilaalee bakka konfii goone qofa irratti kan hojjetamu malee iddoo hundatti ruuza hojjechuu hin dandeessu. Kanaaf aanaa 5 qofa irratti taargeet goone kan hojjechaa jiru. Aanaa 5 hojjennee gubbattis bu'aa guddaa argamee jira. Jijjiirama guddaa dhufee jira. Oomisha ruuzaa kan alaa galu xiqqeessuu danda'amee jira. Waggaa 2 waggaa 3 yoo kan akkanatti itti deemnu yoo ta'e guutuutti hambisuus ni danda'ama. Oomisha ruuzaa kan alaa galu. Maaliif hawaasni naannoo kanaa baay'inaan ruuza fayyadama waan ta'eef ruuza kan immoo asitti oomishuun dirqama akka mootummaatti qabna waan ta'eef hawaasni dhandhamee jira waan ta'eef ififuu hojii kana xiyyeeffannaa guddaatti kennee hojjetee bu'aa isaa argaa jira. Fuulduraas ni arga jenneeti kan tilmaamnu. Kana qofaa miti buusaa gonofaa dachii waroo kan mootummaa gubbatti ruuza facaasaa jira buusaa gonofaatiin. Asuma adda kana hektaara 30 ol ruuza facaasnee asumatti oomishne asumatti hawaasa keenya akka qajeelii kan taanee fi humna kan hin qabne daragachuu kan hin dandeenye duraan kan seeftineetii eeggatu asumatti deeggarsa laachuuf hojiin kunis kan jalqabame akka ta'e asumaanuu kaasuu barbaada.